السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتة سوري بقى جراتة عايز نلاقوت يا رب يلا دبشوا تنجرو أكسين جرا متقالي روز جتشوفتانا كان قدام على ما جتشالا روزين قدام كان وجتمو يعني بايه فاجين قبو متيري كان في أكما أركني كونا جني هجتشو جرا أركتني زيتي قبلات بوس نسي قدام يوم مدام يوم نجراني أكنت توجي ستين عتي جدا نورا بركة بايزة يعني كوباكية يرونتا أو يعني ما توجي ستين نادو garuu mucayyoo takka saratanii fi takka fidanii askaanii deemanii warri tasaafaraniirani na ishiin immoo osoo nyaatti dhugaa xiqquma ishii turuu hin dandeessu hin beektanii akka Itoophiyaatti miti jarri kanaaf dirqama ishiidhaaf jedhee tanan amma laaqana dalagaa jira jechaadha. Sa'aatiin laaqana nyaatanuu darbee jira, sa'aatiin itti dalagaa jiru dhugaa na akka kiyyaa miti ishiin nyaachuu barbaaddi. Kanaaf jedhee qonqoshii maaliif hin cufaanan dalagaa fi jedhee tanan itti ka'ee ishiin immoo nyaata dalaguun beektu akkasiniin jedhu uummata qaalii qullubbii adiillee sirriitti nyaachuu jaalatti waan jireef akkasitti itti buusaa fi jira jechaadha. Fedhii dhuma ishiit irratti hundaa'ee fi hojjechuutti jira. Akkasiin jedhu uummata qaalii hara baay'ees na dubbisaa hin jiru. Nadabbareera akkasii yoo isinitti tole viidiyoon keenya kan laayik sheer godha na cinaa dhaabbattee na dhaggeeffatti innaa akkasiin jaa laayik sheer gochuun dagatina nyaata akkas bareedu kan akkanatti hojjetanii nyaatanii beektanii siin garuume komantii jalatti naaf barreessaa meel kana hunda nyaanna kun Kau makin
Dhugaa dubbachuudhaaf akka biyyi keenyaatti jirti yoo ilaalan hedduu takka nama gaddisiisa dhugaan FB seenuu iyyuu dhiiseera mataan dhukkuba yeroo FB seene uummata rakkatee uumama kanneen yeroo ilaalanii hedduu takka qalbiin nama cabdi akkasii na dabbareen isiniin ja'a uummata qaalii ruuziin keenya bilchaachaa jira baay'ee waliin nyaanna kophaan nyaannu nu biraan deebinaa like share godhaa isiniin jenna. Sooreen akka kamitti nyaata yoo hojjette gata nyaanni isheen mi'aawaa fi kanaaf akkasitti na bira dhaabbattee na hojjisiisaa jirti isiniin ja'a madaamiin xiyya. Aniif ishii waliif madaamiidha ammoo madaamiin keenya mana hin jirre jechaadha. Na dhaabbattee na hojjisiisaa jirti na cinaa dhaabbattee waan hin jiru sin dhageessu akkasiin ja'a uummata qaalii na faana turaa malee waliin nyaanna garuu kophaan nyaadhu ishiinis kophaan nyaattu akkasii sa dhaal jettee na laafta afaan kamiyyuu hin dandeessu afaan ingiliffaan dandeessu arabiffaan dandeessu baay'ee garaa nama nyaatti ishee. Ruuziin keenya bilchaatee moo akkamiin laata beelofneerraa dhugaa bilchaateera kottamee haa nyaannu. Hai ባለሙያ እኮ ነኝ እውነት ራሴን ካላደነኩ በስተቀር ማንም የሚያደንቀኝ የለም መቼም። እርግጠኛ ሩዝ ያከነ ብልቼሲ አመኛችሁ ፍታና ይሲ እንጀራ ኮታኛና يلا كودي كنا كأمة قشتة كانت ناتشا جرا كوتا فانيا نوسين جدا كنا فكرت إشي نسكن وسبلت ناتشا جرتي شنكرتي باية ناتشو جالتني مالي فاكتين بيكو لمن كوني shunkurtii malee nyaatanii midhaan waan nyaatan jechaadha. Kunoo anis akkanatti as biratti dhiyeeffadheen jira. Kunoo dinnichaa sirriitti godhadheen jira lukkuus. Kunooti akkanatti yoo nyaatan malee hojii madaamii hin dandeessanii yoo warri mala hin jiraannillee kunoo nurraa baradhaan isiniin jedha. Baay'ee mi'aawa dhugaa. Kottaa haa nyaannu. Olma gaarii qabaadhaa baay'ee har'a viidiyoon kiyya kan qoosaati. Qoosaallee miti yaani akka itti dalagannee nyaannu yoo madaa'imman mana hin jiraanne isinitti himuu fi baay'ee nama waliinota kan dhugaa hin nyaattan osoon kophaa kiyya ta'e yaani nyaadhu maqaa mucayyoo tanaatiin dalagee jechaadha. An ooleellee nan bula. Kun ammayyuu qaaraatti kattafachaa jirti. Akkana fakkaata miskiina bishaan dhugnallee peepsii qabnu
alhamdulillah rabbil alamin sin jedhadhu guyyaan jumaadha akkasii jumaa gaarii qabaadha sin jecha baay'ee turtii gaarii isiniif haa ta'u